Ermiin yaa abbaa manaa koo qaalii akkana ni garaatti baadhu ni beektaa waatu natti bareedee innis immoo akkati karaa irratti naaf hin cooftu hin barbaada akka fooliin mucaa keenyatti hin baane na wallachiseyyuu ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan kaba kibba baalixa kan jirtan nagaan siniif haa ta'u sinin jechaa jechuudha. Egaa dhufee jira sinimmoo subscribe like comment gochuun asiif jirranaan jechuu akka dandeessan isin gaafadha namni biraa eenyu dhufee subscribe haa godhu eenyu dhufee like godha sinum godha enna jechuudha. Egaa namoota baay'eetti baasawee jechuudha suusii ta'aniiru suusii nuti iyyuu suusii ta'aniitoo jiru jechuudha. Ani baay'een isaan irraa hojjechuus jaaladha isaanis hordofuu jaaladha warra kana mana wanni hin jedhu nan dhaggeeffadha garuu irraa hojjechuudhaaf amma keessi kun an ka'u jechuudha. Kanarraan kan ka'e isaan lamaan ruutas eegaa turre nuu dhufaniiru lachan isaaniiyyuu isiniin jechuu barbaada. Ermiin garuu jechuudha fataa nu goote kolfinee xumurre jechuudha viidiyoo sana. Inna baay'ee namatti tola inna waatu natti bareede yeroo immoo garaatti baatan immoo waan baay'ee nama kajeelchisa jechuun abbaa manaan dhufee shurrubbaa shaashaa gochuun achi qabaa fi as qabaaf jechuudha. Naa'i jaalalli onnee daffanamaa yookiin immoo onnee cufamaa banee galeera baazawii dhugaan siniin jedhe banee galeera jaalalli Ermeellaa Abrahaam keessa. Kanaaf iyyuu immoo jaalalli dhugaan nama keessa lixeera taanaanii wanti kamiyyuu nama gowwoomsa jedhee iyyaadu akka kiyyatti jechuudha. Maaliif jennaan anis jaaladhee qaba waan an ta'eef jechuudha. Akkanuma akkasinitti buufedha. Innaa bareeddeettaa uffannaan kees baay'ee namatti tola jechuun egaayii susukkumaa yookiin immoo tuttuqaa akka ture shinillee akkasuma gaadabas akka turteen beektu kaasiniin jechuun jaaladha. Mootettii jaalalaati jaarsa namaa fudhattu iyyuu mootettii jaalalaati maa kennite ree edda namni kenneemu fudhatanitti fayyadamuudha. Kamaal godhure kaleessa immoo walirratti sirbitu miti walirratti sirbitu uffatuma kana uffattee jechuudha. Gaafa harkaa qabanii oma namatti hin fakkaatu erga harkaa bahee nafaana ta'ee hin barbaadamoo akkasiif deebi'u yaan akkasiin jiru waan akkasiitti natti fakkaate garuu toonnaa sana dhaggeeffata turgumiitti laatanii bareeda ture jechuudha. Kaarootaan inni sun jenneere ishiin immoo ta'uun kennuudha. Ishiin kun immoo jechuudha dura baastee dura kennite wanta akkasiin jiru ani kuwaasii goolii galchee xumureera. Ermeellaa jedhe hin beekan sakkana hin beekan keessan qabu akka fedhanitti fakkaata dubbadha. Innaa sanaa booda gaayii waatu natti bareedee sabiraanii akkati fincaanii akkamitti akkasiin fincooftu natti agarsiisu akka qabdu ennaan maal jechuu barbaadda siif haa dhiisu jedhee jechuudha. Abiraam kolfaa taphachaa jechuudha findicha jechaadha. Yeroo kana keessatti dhugaadha nan jaalattu jechuudha. Ree maaliif na ulfeessite ree maal jenni gaafa ishiin jettu elakinoo jedheen elakinoo haala kanadhaan fincoomnaa kallattii biraa kallattii ittiin fincoomnu tokko illee hin qabnu jedhee jechuudha. Kanaaf iyyuu fincaa'ee kaamnaamne jennaani baasee fincaa'ee akkan kan gudii singoone jennaan isaanitti agarsiisee adda nutti jechuudha. Maalitti agarsiisa ishii achi kan uummataati kan saba hundaati lakkee jennaani bakka dhiisii uumamaa iyyuu jettee jechuudha. Inni biraas immoo lammata immoo nabaadhu jette nabaadhuuti asii kaasiiti manaan naga'e jette. Abrahaam gochuudhaaf inuma fedhii qaba ture jechuudha. Daandiitu fagaate maaliif jennaan asii hangachitti simbaadha kinu hangaddoo kanaatti jedhee dubbateera waan ta'eef sakkuma manaatti illee ittiin galle konkolaataan jira konkolaataan deemna maal jechuudha wanta akkanaayi. Isa biraanis immoo waan ati barbaaddee hundayyuu siifan taasisaa siifan godhaa waan hin danda'u namna jedheenis tureera wanta ta'eef achi osuma akkasitti naasaanu ana sittin barbaaddo kana son taane manaan akkati nageessuun barbaada jennaan lakki kootu bakka asii hangasitti ennaani si jamma aniyyuu ennaa sana enna shin nabaadhu minaamina jettu jechuudha.
keessa kootti akkamittiin jechaa ture. Maaliif jennaani dugda Abiraam irra gaafa ishee nama fakkeenyaaf teessee mucaadhaaf sirriin ta'u waan ta'eef jechuudha. Abiraam garuu beekeera jechuudha. Mucaadhaaf gaarii miti. Ati dubartii garatti baattudha wanta taateefi isamma jette kanammoo hunduma isaayyuu yeroo mana galee sitti agarsiisuu nan danda'a. Mina gaafa inni jedhuun jechuudha. Inni sadaffaa immoo yenee maar, yenee walalaa, yenee huud, yenee xambalal jedhiiti sagalee ol guddisiitii hundi biyya haa dhaga'u na waami jette. Achi itti taa'e yeroo itti taa'utti yeroo waamutti jechuudha namoonni ilaaluu jalqaban nutti kolfaa jiru namoonni maal ta'aa jirta jechuudhaan jechuudha. Rakkoon qaawweetteeni jedhi minaametu jettuu in jedhe jechuudha. In jedhe inni biraa immoo maali dharee maaltu ta'are jennaan maalina aeropilaanaa biti moo maal jettee waan akkasiis jetteetti jechuudha. Na bicha bakka fataa nama godha jechuudha viidiyoo akkasitti kun uffa inna ciqiin keessa hin jirre inna tiriin keessa hin jirre wanti hundumtiyyuu namatti tola jechuudha. Namatti tola namnillee dubbisaallee bareeffata jechuudha. Dubbisaallee sirreeffata jechuudha. Achi booddeessa kana hundumayyuu dhiisitii misaa bareeda uffata huccuu bareeda waan uffatteef misaa gaarii ta'e tokko sin haffeera. Sana booddee immoo gara manaa sin galchaa innaan gara manaatiin si ga'e immoo kootu mana seenii jechuun hin jiru jedheeni jechuudha. Waada galchisiisee akkasumallee nutti illee miraa gara manaa seeninaan jettee seeni kaman rakkoo qabaree hin haadha manaaf abba mana taatan ittooti. Sinin jechuu barbaadaa egaa ishinis toleettee isa kan hundumaayyuu immoo manatti sin agarsiisa jedhan jechuudha. Naakin akkatti fincaa'u kun akkas godhuudhaan kaa garuu malee maal jedhu dheedna jechuudha. Garuu baay'ee kan namatti tolu fedhii ishii guutuudhaan jechuudha. Fedhii ishii guutuudhaa fi ajajamuudhaa fi of kenneetoo jira jechuudha. Hermeellaanis immoo seeraan qabatteetti. Ilmi dhiiraa seeraan qabamnaan kunuunfamnaani wanti inni barbaadu maa inni jedhamu. Inna dammoo Dasitaa fi Ruutaa wal arganii efaan egaas deema jechuudha. Yaaduma isaadhaa waan manni gochuudhaaf yaadaa jiru waan manni karoorfatee bahee nuuf hin galu gara fuulduratti kan arginu ni ta'a jechuudha. Garuu haa ta'u malee dhugaa dubbachuuf Dasitaa nanaan baay'ee na gaddisiise. Ruutaa caala Dasitaa nanaan baay'ee na gaddisiisetu jira jechuudha. Dhugumaan erga jaalatee ishiidhaaf jedhee biyya sanaa dhufee akkuma jedhuyyuu ishiidhaaf as tura taanaan ishiidhaaf jedhee deebi'e taanaan hin ulfaata jechuudha. Akkanan deemee argiteettaa maaliifidha calluma jettee naannatti nimna akkuma eenyummaa kamiyyuu nama kamiyyuu viidiyoo irraan argeette jaalattee dhugaadhaan amanantee yookiin immoo boru wajjin nan jiraadha osoo jetteeta ta'eef viidiyoo sana ilaaltee Ruutaan callin jettu jechuudha. Ruutaan si jalmarii Dasitaadhaan hin barbaaddu hin ta'uuf zennee turre jechuudha. Inna dammoo Ruutaan miidhamatu hin taane Dasitaan miidhamatu Ruutaa faana ta'eera ta'e jechuudha. Maaliif jenna waan tokkoyyuu hin beeku achi qabii hin beeku asna qabii hin beeku gidiraa isaan gidirrastan hin beeku jechuudha mucaan jechuudha. Na enna gara sana keessatti otuma haasa'u maal jedhu jechuudha. Ishinis yaada kunaaf hin hubannee minaamina jettee maal qaba yoo winjimbira sana keessaa baatee of dandeessee dhaabbattee ati of dandeessee dhaabbanne jennaan baay'ee of danda'ee dhaabbadheera. Amma waan hundumayyuu sirreessaan jiraate immoo yaada kunaaf hin hubannee osoo naan mari'atiin iyyuu jaarsummaa hergitee naan anis iif jedheeni. Ani kallattii hundumaaniyyuu sitti siqee si faana yeroo dabarsu nan barbaada jettee shimmu yoo akkas ta'e immoo nama fakkeenyaaf ji'a 5 otoo jaalalan deebisanii turuun barbaachisaadha dhugaadha. Ji'a 5 ji'a 6 turuun namni tokko barbaachisaadha. Otoo jaalalan deebisin nama qorachuun barbaachisaadha. Garuu aasaa kenniteettaa fi yeroo kenniteettaa fi aarsaa yeroo kennitee isaan qoratteettaa ji'oota 5 keessatti tokko namni hin qoratama. Maaliif jennaan sirriidhaan hin baramaa jechuudha. Ati garuu sana hin goone. Kana gochuu dhabuun kee immoo Abiraamummaa wajjinidhaan dhama'uu barbaadde jechuudha. Kun immoo dadhabbiidha malee uma wanti kana booda Abiraam si faana jiraataan hin danda'amu. Kallattii garaagaraa wanta biraa gootanii yoo ofitti deebistan inni immoo boru gaafa of beeke baay'eetu meermuu isaa bira dhaqa sossobamuu shururuu bareeda shururuu rafe jechuu sukkuumamuu gaafa dibbirinatiin itti dhufe. Innaa isa kana dhagaayii haa ta'u malee saayifaan akka tokko godhata jechuudha. Mucaayii yeroo bayi bakka kana buddeen cannaqin minaamina jedheeni jechuudha. Mana keessaa gadi baasee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Nan dabbara. Ruutaan immoo bu'aa turte jechuudha. Maaliif boocha qoy maaltu si boochisa naaf hin galle dhuma gubbaarratti hin booche jechuudha. Amma yoomitti boocha ishaati. Meerii yoo dhuftee deemte boocha yoo daanii yoo dhufee deemen bu'aa Abiraami yoo dhufte Abiraamiif garuu boochee hin beektu baasa. Abiraamiif boochee beekti. Warreen kaayyoo dhufanii deeman hin boo ifaan isa gaaf tokko hin deema gaaf sanas hin boochaa ayya carraaqee
egaa waaqayyo si haa gargaaru meessaayii ammuma ifaan waanuma ifaan godhun ilaalla isiniin jechuu barbaade ani karaa kiyyaa isa kana dhalammeewwan kiyyaa qaalii baay'ee tokko sin jaaladha baay'ee tokko sin kabaja isa kana isiniin jechuun barbaada warra guddina namaa jaalattan subscribe naa gochuudhaan anaan akkasin na jabeessitan hin barbaada isiniin jedha gaayii isa kanadha yookiin dassuun hin galaa Awurooppaa isaa jechuudha.